Oromo barumsa Oromo taa'umsa Oromo bashannana. Akkam jirtu daawwattoota Oromoo View har'as akkuma amaleeffannee sagantaa keenya qophii addaatiin isinitti deebinee jirra. Har'a keessummaa addaadha kan isinii qabannee dhufne. Keessummaan keenya har'a Hawwii Daayyoo jedhamti. Hawwiin jiraattu magaalaa Minisootaati. Hawwiin har'a kan sagantaa keenyatti asitti ishee affeerree jirruu fi dubartoonni ijaaramanii saba keenya gargaaruu irratti bu'aa isaan buusuu danda'an muuxannoo isheerraa ka'uudhaan har'a walumaan mari'annaa jechuudha. Keessattuu waldaa dubartoota Oromoo Kiristaanaa kan Minisootaatti waggaa 3 dura dhaabbatee jiru kan Hawwiin immoo keessatti guyyaa hundeeffamee irraa kaasee kan miseensa taatee amma yoonaalleen kan keessatti qooda fudhataa jirtu bu'aansaa rakkoo keessa darbee fi bu'aan inni saba keenyaaf buusellee maal akka ta'e muuxannoo isheerraa kan waliin mari'annu ta'a. Hawwii baga gara sagantaa keenyatti nagaan dhuftee sin jenna. Baga nagaan eddani akkasumas immoo baay'isaa galatoomaa iddoo kanatti na affeertanii akkan isin gidduutti dhufee muuxannoo koo isin wajjin qoodamuuf carraan alaattaniif carraan alaachurrayyuu immoo dabartanii na jajjabeessitanii humna naa taatanii iddoo kanaan nagoo keessanii fi baay'isaa galatoomaa jedha. Baay'ee galatoomii. Anis baay'ee si galateeffannaa dhuftee har'a asitti argamu keetii fi akkasumatti nama sagantaa keenyatti si deebisee gaaffii isa jalqabaa si gaafadha. Gaaffiin inni jalqabaa kaayyoon waldaa dubartoota Kiristaanaa Oromoo Minisootaa kaayyoon keessa maal ture? Maalirraa kan kaatanii jalqabdan? Fayyaa ta'e gaaffii bareedaadha. Kaayyoon waldaa dubartoota Kiristaanota Oromoo Minisootaa kaayyoo baay'ee qaba. Kuni dubartoonni waldoota 8 irraa kan isaanitti walitti dhufanii mari'atanii waan kana goona jedhanii kan isaanitti jalqabanidha. Kaayyoon keenya inni guddaan jalqaba kan inni itti jalqabee akkuma beekamu barattoonni biyya keessatti baay'ee du'aa turanii baay'ee ajjeefamaa turanii dhiigni isaanii baay'ee dhangala'aa ture. Isa kanarraan kan ka'u namoonni yookiin dubartoonni isa ta'uu amantoonni magaalaa kana keessa jiran waldaa isaanii irratti bo'aa turanii unuuni amma yoomitti garaagara teenyee boonyaa mee olitti dhufnee akka dubartiitti waa tokko haa goonu walii wajjiniin haa kadhannu gadi baanees immoo saba keenyaaf yookiin immoo ijoollee du'an kanaaf waa tokko haa goonu isa jedhu isa kanarraatiin jalqabe kanumarraan kan kee olitti dhufutti jalqabnee jechuudha. Inni kun kan inni ilaalu sagalee ta'a jedha dubbiin Waaqayyo nama dadhabee fi ol kaasaa isa sagalee dhabeef sagalee ta'a waan jedhuuf isuma kanarraan kan kee dubartoonni kun olitti dhufuu jalqabne jechuudha. Waldaan kun gaafa walitti qabamtanii waldaa 8 jette. Waldaan 8 sun hundumaa irratti dhiyaate moo yeroo baay'ee waldaa hundumaa irratti dhiyaataa jedhama. Garuu warri hunduma isaanii irratti dhiyaatee paartisipeetii godhe moo isin warra jammaran duwwaa dhumaatti isa explain gochuu dandeessaa? Egaa yeroo jalqabne nama muraasaan jalqaba waan hundumtu ani sorra itti affeeramee dhufe keessaa tokko olgee guddaa waamnee turre. Yeroo biyyatti namoonni dhumaa turan sana shaamaa qabsiisuudhaan isaaniin akka yaadannuuf olgee guddaa waamame. Olgee sanarratti waldoota 8tu dhufe guyyaa sana jechuudha. Waldoonni 8 kun gaafa dhufanii maree kadhannaatu ture, kadhannaa jabaatu ture waa'ee biyya keenya ilaalchise. Kadhannaan sanaa booda maree xinqoo goonee turre. Maree sanarratti akkasittiin nu dhiisinaa olitti nu qabdanii nu jalqabsiistanii akkasittiin garaagara nu dhiisinaa olitti dhufuun keenya baay'ee bu'aa guddaa qaba. Naannoo kanaafis saba kaaniifis horra namanneefis nuuni tokkummaallee saba Oromoo gidduutti fiduu dandeenya. Garaagarummaa jirullee olitti deebisnee saba kana olitti fiduu dandeenya waan jedhuufi yaadii adda addaa iddoo sana keessatti ka'aa ture jechuudha. Isa kanarraan kan ka'e
gaafa sana wanti dubartoonni kun godhanii namoota filatan waldoota adda addaa irraa jechuudha nama lama. Anis akka kanatti kana gara sanatti dabalamuu danda'e. Namoota gaafa filatanii egaa namoonni kun yoo ani waldaa kootti amma fakkeenyaa fi walga'iin waamame waldaa kootii fi dubartoota waldaa koo keessa jiran dammaqsuudhaaf kan warri isinis warri achi turtaniittu warri waldaa adda addaa irraa akkuma kana akka goonuuf turre egaa akkasumaan itti fufee jechuudha. Eega itti fufeetii booda wanta adda addaa seera baafachuun hin dhufee walga'ii yeroo adda addaatti kadhannaadhaaf walga'ii waamutu dhufee inni kun egaa ol jabeessuudha caalaatti unuun gadi hin baanu dubartoonni kiristaanota yeroo baay'ee gadi hin baanu manuma keessa teenyaa waaqayyoon hin kadhannaa mana keenyatti gallaa isa kana cabsuu inni guddaan kaayyoon inni guddaan isa kana cabsuu ture. Egaa wanta hedduutu ta'e jechuudha. Gaaffii keetii fi waldoota 8 kana hunduma isaaniitu irratti qooda fudhataasa jettuu fi miti hundumtu irratti qooda fudhachaa hin jiru. Amman hubadhutti waldoota muraasatu irratti qooda fudhataa jira. Garuu haa ta'u iyyuu malee waldoonni kun yeroo walitti dhufani kuni yaada tokkoon ta'anii yeroo isaan fuula waaqayyoo duratti waa'ee saba keenyaa bu'an isa duwwaatu sun hin ta'in waan adda addaa wanti nuti goonu jira. Isa kana bal'inaan wajjiniin haasoo dandeenya. Baay'ee gaarii. Egaa garuma dhumaayyuu si geessine gaaffiidha nuti. Waldaan kun kaayyoon itti dhaabbateef himteetta. Namni hundumtuu akka Oromootti inuma dhimmaa hin cinqama mana isaatti. Waldoonni hundis immoo akkuma ati jette kopha kophaatti kadhataa turanii kopha kophaatti gargaarsa ergaa turanii akka Oromootti akka kiristaanaatti kopha kophaa ta'urraa walitti dhufnee maaliif kadhachuullee yoo ta'e maaf hin kadhannu waan jedhuuni. Akkuma ati jettee sagantaan jalqabaa sun ta'ee sagantaa hundumtuu irratti dhufee yeroo jalqabaaf nan yaadadha chan ture nama gara 300 oliitu keessatti qooda fudhate miidiyaan illee yeroo sana gabaaseera miidiyaan biyya kana jechuudha awareness illee uume jechuudha. Egaa gaafa sanarraa kaasamee waldaan kun hin dhaabbanne gara waldaatti iyyuu jijjiirame gaafa sana sabuma keenyaaf kadhannaaf walitti dhufe miti. Garuu namoonni gaafa sana achi dhufan akkuma ati jette akkasitti dhufnee addan baanu saba keenyaaf waa gochuu qabna yaada jedhurraani waldaan kun itti fufuu jalqabe jechuudha. Gaafa sana gaa kadhaadhumaaf walitti dhufame candle light ibsuudhaa fi sabni kan biraas rakkoo keenya akka beekuuf ture. Garuu waldaan kun sanarraa darbee waan baay'ee gochuutti ceheera. Mee sana booddee maaltu godhame? Qophiiwwan adda addaa isin gootan asumaan osoo dhaggeeffattoota keenyaaf hirte. Baay'ee fayyaa ta'e. Egaa wanti nuti goone waan hedduudha. Mee isuma gaafa sanarraa kaasee waa tokko yoo nan dubbadhe dubartoonni yeroo jalqabaaf dubartoonni kiristaanotaa keessumaa yeroo jalqabaaf namoonni amma sana baay'atu gadi ba'uun isaanii yeroo jalqabaaf ture amma biyya kana keessa jiraadhetti inni kun gammachuu guddaa ture. Karaa tokko waa'ee saba keenyaa baay'ee bu'aa turre yoo yaadattu ta'e karaa biraa immoo dubartoonni waldaama isaanii waldaama adda addaa kanarraayyuu olitti dhufanii yaada tokkootiin akka sanatti mari'achuun isaanii argitee dubartoota keessa humni guddaan akka jirutti agarsiisaa ture. Humna guddaatu ture. Abjuu babal'aa qabu turanii waa'ee tokkummaa Oromoo irratti haasa'aa turanii waa'ee biyya keenya keessatti illee rakkinni adda addaa jiru irratti mari'achaa turanii. Kanaaf kanarraan kan ka'e gaafuma sana maqaa isaanii nuuf kennanii isarraan kaanellee waan tokko wanti nuti goone namoota gaafachuutti kaane akka petitionii barreessuu isa jedhurraani gara dubartoota kana naannoo adda addaa keessaa dhufanii gatii ta'ee fi naannoo isaanii irratti akka seneetoroota isaanii xalaa barreessuu warra isaaniin bakka bu'ee jiru irratti waa'ee Oromoo eenyudha Oromoon isa jedhu rakkinni keenya maali sabni keenya maal keessa akka jiru akka dubartiitti illee xalaa 600 ol guyyaa tokko meelii goone inni kun namoota warra mootummaa kana keessa hojjetanii fi akka awareness isa jedhamu beeksisuu sana irratti waan guddaa hojjetedha jedhee namana. Isarrayyuu dabarree gara diisitti illee xalaa barreessaa turree Jeneevaatti illee ergineerraa waan adda addaa waan akkasii wanti goone jiru. Kan biraan maal gootanii isa jedhuu fi yaadattu yeroo ta'e yeroo hirreechi biyyatti ta'e ijoolleen keenya baay'ee dhuman sana akka doyii wayii qopheessinee turre. Taliileen illee taatoo keessaa tokko turte.
Inni kun immoo akkamitti ta'e dubartootuma kiristaanota Oromoo kanatu sagantaa kana qopheesse. Eenyu wajjin obboloota keenya warra amantii kiristaanaa hin qabne waliin taane hawaasa naannoo kana jiru wajjiniin taane dubartoota hawaasa kana keessa jiran wajjin jechuudha. Wanti kun qophaa'e. Inni kun qophaa'uunti isaayyuu akkamii nuuniyyoo walitti nu bute warruma kaanii wajjin warruma dur gargar faca'ee jiru walitti butuutu dhufe. Isarraan illee yeroo do'iin kun dhiyaate qarshii achirraatiin arganne illee waan baay'ee goone biyyatti jechuudha. Fakkeenyaaf namoota hedduutu hidhamee ture inni yaadattu hin beektu. Namoota ijoolleen keenya yeroo isaan hidhamanii mana hidhaa keessatti uffatumallee waan xixiqqooma isheellee namootni nuti bitaafii turre jira. Horra madaa'anii fi mana kiimii keessatti yeroo isaan ciisanii akka isaan ittiin gargaaramaniif qarshii adda addaadhaan kennuuf yeroo ijoolleen isaanii irraa du'an haadhotii bira dhaabbachuudhaan wantoonni akkasii waan baay'eedha. Wanti lakkaa'ee fixuu hin danda'u amma baay'ee waan ta'eef wanti nuti gochaa turre. Kanas immoo maaliif gootu yoo jettan egaa dubbii waaqayyootu nu ajaja. Argitee dubbii waaqayyoo maal jedhaa warra dadhabe ol qabii warra beela'e nyaachisii horra daare uffisii jedha. Amma nuuf danda'ametti dubbii waaqayyoo irra dhaabannee afaanuma duwwaadhaan utuu ta'een hojiidhaanis mul'isuu isa jedhu sana jechuudha. Kanaaf wanti nuti goonee yeroo baay'eedha. Keessumaa wanti personaali namoota itti haasa'utu jira yeroo horii kana fa'aa arginu. Biyyarraa illee waan akkasiiyyuu jira jedhanii yeroo isaan bu'an hin argina. Argitee namoonni keenya rakkina baay'ee keessa jiru. Dararama baay'ee keessa jiru. Inni kun immoo akkamii ijoollee hiyyeessaatu dhumaa jira. Horra waan qabne horra waan nyaatanii bulan illee hin qabne rakkina kana keessa jira. Inni kun caalaatti akka nuti jabaannee hojjennu akka nuti waan kana gadi hin dhiisne nu godhe jechuudha. Kanaaf wanta hojjenne baay'eedha. Gaasa kanatti iyyuu itti dabaluu dandeessa. Dhugaa baay'ee hojii gaarii hojjettan waggaa 3 kan gidduutti waan baay'ee hojjetame anis argeera. Dhugaa baay'ee isinitti boonnaa amma dhugaa isiniin jedha waan oosamanii biyya alaatti nama dubartoota ispeeshaal akkuma jettee dubartooti keenya yeroo baay'ee gadi ba'anii lafa hawaasaas hin deemanii karaa akkasii walitti qabdanii kan hojjechuun keessan baay'ee namatti tola. Amma yeroo kanatti maalitti jirtu maal gochaa jirtu? Ammas egaa hojiin keenya numatti fufee jira. Walgahii ji'a sadiitti al tokko ol geenyee waaqayyoon yerootti kadhannu hin jira. Inni kun ammallee sabuma keenyaatiif kadhanna. Maaliif rakkinni biyya keenya keessa jiru baay'eedha waan ta'eef irra kadhanna. Yerootti ol geenyee feesbuukii keenya yoo ilaaltu ta'ee achirratti maxxansina yeroo kadhannaan jiru adreesii isaatii wajjini. Kan biraan amma yoo hin beektu akkuma beektanii namoota hedduutu buqqa'ee jira biyya keenyarraa. Isaan kanaaf horii walitti qabaa jirra. Yeroo darbeessi irbaata qopheessinee namoota akka isaan dhufanii doolaara 20 kaffalanii irbaata nyaatanii horiin sun immoo deebi'ee hojii tokko akka hojjetuuf kan jedhu koreen kun mari'atee nyaata irbaata qopheessinee turre. Irbaata kanas iddoo tokkotti walitti dhufnee bisheessuudhaani jechuudha. Egaa isarraa maallaqa arganne sanaani namoota horra buqqa'an gargaaruudha. Garuu inni nuti yaannee fi wanti nuti arganne waliin gitu. Yoo akkuma beektanii rakkinni biyya keenya keessa jiru an akkan itti ilaalu akka nama tokkotti akka galaanaati. Baay'eedha. Baay'inni isaa guddaadha. Guddina isaarraan kan ka'e wanti nuti goonu immoo akkamitti fudhadhaa akka nama xaafii ija tokko galaana sana keessatti darbateeti. Baay'ina isaarraan kan ka'e jechuudha. Namoonni hundumtuu irratti hirmaatanii rakkina biyya keenya keessa jiru baasnee fixuu hin dandeenyu. Garuu amma nuuf danda'ame yaaluudha. Dubbii waaqayyoo sisuma kana jedha. Wanti gochuun nurra jiru waan dandeenyu gochuudha. Namoonni waan danda'an yoo godhanii isa kana keessatti illee wajjiniin illee yoo qooda fudhatan dubartoonni kiristaanotaa baay'ee jira magaalaa kana keessa. Yoo isa kana irratti hirmaataniif waan tokko gochuu dandeenya isa jedhuuf biyya keessatti rakkina baay'ee jira waan ta'eef. Yeroo hundaa akkuma arginu akkuma beenutti gaafa waan tokko namni qopheessee godhu baay'ee bu'aa bahii qaba. Haa ta'u malee
achi boodeetti si deebisa. Chaalenjii kana keessa darbitaniin gaafa dubartoota walitti qabdan wanti isin gochaa turtan chaalenjii keessa jira kana fiixaan baasuuf. Baay'ee gaarii. Isumatti deebisaa osoo isa kaanitti isin deebisin hawwii jalqaba tokkoffaa ijaaramuun ani saba ijaarameetu bu'aa buusaatti namana. Kanaaf namni bakkuma jirutti deemanii ijaaruu amma daawwattoonni keenya akka ifa ta'uuf waan barbaannutu akka jira. Gaafa waldaa dubartoota Oromoo Kiristaanaa gaafeettu namni gaaffiin itti uumamuu danda'a. Akkamitti maaliif jalqabee maaliif kophaatti dhaabbatee waan jedhu. Akkuma ati jettee yeroo baay'ee sababa adda addaatii fi dubartoonni kiristaanaa bahanii yeroo qoda fudhatanii argitu hawaasa keessatti. Garuu sana jechuun hin dhimman jechuu miti. Waldaa isaaniitti mana isaaniitti akkuma isa kaanii waa'ee saba isaanii isaan quuqaa bu'aa ooluu itti dhaga'ama. Tarii bakkuma isaan jiranitti yoo deemnee ijaarree bu'aa buusuu danda'u waan jedhuudhaan waldaan kun dhaabbate. Kun immoo waldaa kan dubartoota Oromoo Kiristaanaa qofa osoo hin ta'in dubartoota Oromoo kan Musliimaas masgida keessa jiraachuu danda'a, kan waaqeffataas bakka adda addaatti jiraachuu danda'a. Sababni isaa ijaaramuun barbaachisaadha. Kanarratti waliigaluu mannurra jira. Waldaan kunis kaayyoo sanaan kan dhaabbate. Erga dhaabbatee booddee akkuma ati jettee gargaarsa hedduu godheera kan hin himamin. Kanaaf asirratti ati kan akka dhaggeeffattoota keenyaaf himtu kan hin barbaadu gargaarsa sana akkamitti ture waldaan kun kan gargaaraa ture. Namoota rakkatan sana akkamitti ture eessaa argatu akkamitti dhaqqabama. Fakkeenyaaf namni abaluun madaa'e jedheetu Facebook irratti maxxansa. Yeroo baay'ee namni ilaaleema bira darba. Akkanaan garuu odeeffannoo qabutti miseensi waldaa kana keessa jiru baay'een ilaaleetu eessaa dhufu wanti kun jedhanii seebii godhanii duukaa bu'anii gargaaruutu ture. Kanaaf mee kana akka gaariitti nuuf ibsite maatiin meeqaaf meeqa kan namni madaasaa argee bira darbee nu garuu maatii taaniif baay'ee jira. Mee isaa akkuma ati jette baay'ee wanti ati gaafatte lalistuun gaafatte irraa meesarraan jalqaba. Uma qabaan maali yookiin chaalenjii jennu kuni maalidha jennee chaalenjii baay'eetu jira. I think maqaa Oromoon kan dhaabate kan chaalenjii dhaabee hin jiru natti fakkaatu. Haa ta'u iyyuu malee egaa nuti immoo wangeela qabannee jirra waan ta'eef wanta nu qabu hundumaa Waaqayyoon irratti kadhanna. Inni kun isa kana nu gargaara humna nuuf ta'a jechuudha. Waaqayyoon kadhanna. Kan haanneen jette irratti maal akkamittiin nama bira ga'aa turtan akkamittiin qaqqabaa turtan isa jedhu akkuma isheen amma jette kana gaafa Facebook irratti arginu anis haa ta'u warri koree keessa jiru nama sagaluu nuti koree keessa kan jiru nama salganuun keenya hin barreessina hin barreeffanna yoo VOA irratti dhageenye hin barreessina maqaa isaanii eessa akka isaan ta'anii maal akka barbaachisu isa booda akkuma taane hin arganna bilbila isaanii. Bilbila isaanii arganna gaafa bilbila isaanii arginu hin bilbila jechuudha maatii kanaaf bilbilee unuun abaluu jedhamna nuun dubartoota kiristaanota Oromoo Minisoota irraa bilbilaa jirra wanta akkasii dhageenye akkam jirtu nagaa keessanii jennee jajjabina isaaniif iyyuu akkam jabina guddaa isinitti fakkaate anu gaadhu baay'ee wanta tokko waan gammachiisu keessaa isa kana isaanuma wajjiniin haasa'uun. Yoo dandeenye illee Waaqayyoon yeroo personaa yeroo nan kadhadhuuf waliin kadhannullee jira. Isaan booda gaa wanta bilbilee fi kana koreetti dhiyeessina namoota gargaaruuf barbaannu kana koree irratti horii galuu qaba. Akka kanatti gargaara jechuudha. Nama sanatti nama karaa nama sadaffaatu hin ta'in direct namuma sanatti bira ga'uu yaalla yeroo baay'ee 99% yoo nan dogoggorre ta'ee faanni yoo na sirreessite ishinis ala baay'ee akka kana al tokko yeroo rakkannus jira. Argachuu bilbila argachuu dhabuudhaan yookiin immoo keessumaa ijoolleen faaroo baay'inaan madaa'anii hospitaala keessa jiranii namoota itti argina. Fakkeenyaaf nama tokko yoo nama naannoo sanaa beeknu yoo qabaanne koreen kun keessa nama kanaan akka ergannaa raqee iddoo akkasii nama akkasiitu ciisee jira barbaadi gaafadhu maalirra akka isaan jiran jedhee achi booda immoo information isaanuuf ergu jechuudha.
eega isaan nuuf erganii booda immoo kan ammoo biraan nu ga'e yookiin immoo nama sana bilbiluma keetti kennitti haasofnee yoo bilbila qabaatan immoo fudhannee akka kana jechuudha. Nama sana daayirektii gargaaru hojiinsaa baay'ee cimaadha. Garuu haa ta'u iyyuu malee bu'aan isaa immoo si gammachiisa. Gatii ta'ee fi hojiinsaa jabaadha. Namni yeroo walitti nama qabu salphaa fakkaata. Isa tamma sila jettee fi chaalenjii jabaa qabaa. Chaalenjii isaarra caalaa iyyuu immoo of kennuu barbaachisa hojiin kun. Hojii akkasii gaafa hojjetan an ofii koof waan an irraa baradhe of kennuu isa jedhamu. Of kennuu irratti of gadhiisuu. Lammata immoo fedhii isaa qabaachuu qabda waan akkasii gaafa hojjettu callisee namni abbaa fedhiin hojjetu fedhii isaa jiraachuu fedhii irratti immoo aansee of kennuu barbaachisa sa'aatii kee gaafataa horii kee gaafataa waan adda addaa gaafata waan ta'eef isa kana obsa guddaa barbaada akka kanaan adeemaa jirra jechuudha obsinii deebisee dhedhee yaada. Baay'ee kanuma irratti immoo kan akka itti dabaltu barbaadu waldaan kun amma danda'amutti kutaa Oromoo. Hundumaa waliin ga'a ture. Mana hidhaa baay'ee keessa nama baay'ee gargaaruun danda'ameera. Mee kanas kanumaan tuqxee kan biraa an hawwii si wajjin baay'ee hojjedheera. Hawwii gaafa yaadu obsa kee si yeroo baay'ee kan telefoona sana fuudhee maatii rakkate kanatti kan haasa'aa ture jechuudha. Mee muuxannoo qabdu yeroo jara sana itti haasoftu. An abaluudha Oromoodhaa sin gargaaruuf bilbilee yeroo jettu deebiin isaan argataa turte mee the feeling daawwattoonni keenya akka baran barbaanna salphaa miti nama tokko ati waliin barre tokko hin beekne tokko nama sanuu rakkatee rakkoo isaa sana keessatti bilbiltee fi jajjabeessitu waan achirraa dhageessu miira kee hedduu tuqa ati immoo sana keessatti waan hedduu hojjetteetta kanaaf mee isa nutti himuu dandeessaa wayii? Fayyaa ta'e gaaffii keessa jalqabaa fi kutaa hundumaa geenyeerraa isa jettu amma nuuf danda'ametti geenyeerra. Maaliif rakkinni Oromoo kutaa tokko duwwaa keessa hin jiru waan ta'eef rakkinni Oromoo iddoo hundumaa jira akkuma beektanii iddoo hundumaa lafa inni hin geenye mana inni hin geenye gola inni hin geenye hin jiru rakkinni Oromoo rakkinni ijoollee keenya irra ga'a jechuudha. Kanaaf amma nuuf danda'ametti iddoo hundumaa ga'uu yaalleera. Inni kunis immoo maaliif nuun iddoo hundumaa bakka buune malee iddoo tokko duwwaa miti waan ta'eef amma nuuf danda'ame isa kana baalaansii gochuu yaalleerra. Kan biraa inni gaaffii keessa lammataa fi namootatti yeroo haasoftu maaltu sitti dhaga'ama yeroo jettu an dhugaa dhagaafan namatti haasa'ee fixee bilbila sana cufu yeroo hundumaa bo'aan bula. Maaliif jechoota isaan jedhan tokko tokko sammuu koo keessaa waan hin bannetu jira. Maaliif inni kaan horiin qabu an bu'aan oolee mucaa koon harkatti du'aafaa kan jedhan jiru. Wantoota akkasii gaafa dhageessu rakkinni saba keenyaa keessumaa rakkinni haadhotii keenyaa jabaadha. Kanaaf yeroo isa ilaaltu akka haadhaatti ani haadha ijoollee sadiiti. Oddoo sana of kaa'een of ilaala. Ituun bakka sana hin jira ta'ee maaltu ta'a narrasa jedhu. Kanaaf rakkinni akkasii kana gaafa dhaggeeffattu namarraa namoota tokkoof keessumaa baay'ee bilbilaan ture gara shaambunatti fakkaata mucaan kuni abbaansaa fi namni lama ol duukaa rukutamanii Finfinnee keessa turan karaa namatti erginee yeroo sana dhokatanii raquyyuu turanii. Bilbila isaa arganne qanii bilbila irraa fuudhanii natti kennan yeroo dheeraadhaaf akkuma bilbilaaf hin ture itti deddeebi'ee illee akka mucaan kun fayyeera maaliif koomaa keessa ture mataan isaa rukutamee Finfinnee maalii natti dhaga'ameen kana irra deddeebi'ee akka mar'ammoo mucaa tokko dhabaniiru tokko hospitaala keessa jira kanaaf namni tokko faamilii keessaa du'e kan biraanis du'aaf jireenya gidduu ture. Kanaaf sitti dhaga'ama jechuudha. Sitti dhaga'amuun isaa hin oolu. Maaliif amma nama taanee jirrutti numa nutti dhaga'ama. Beela keessa jira namni kun rakkina keessa jira dararama keessa jira isa kana dhageessee hirriba hin raftu. Hirriba sin raffisu anaan yeroo baay'ee hirriba na dhoowwaa akkasii hirriba na dhoowwaa ka'ee ganama faasuma isaanii sammuu koo keessa ta'a. Yoon bakka hojii faa taa'ee gaafa bo'u jira. Al tokko feesbuukii ilaaluurraa warraan wajjin hojjedhullee amma isaan dhakkee dhiisi amma naan jedhanitti narratti arguudhaan jechuudha. Kanaaf simiidha.
waan akkasitti yeroo keessa seentu si miidhuunsaa hin hafu wanti si keessatti hafu waan baay'eetu jira jechuudha. Baay'ee ulfaataadha. Gaafa teenyee waa'ee saba keenyaa waa'ee gargaarsaas keessumaa waa'ee dubartootaa yeroo hundaa isaanii kan saaxilatti yeroo hundaa gaafa waan tokko biyya keessatti ta'u gara fuulduraatti akka nama tokkootti suma gaafadha. Gara fuulduraatti ergaatti dabarsitu jechuun isa isin amma waldaa kiristaanaan gootan kana gaafa namni akkas ta'u feesbuukii irratti barbaadanii gootanii kuni guruupii duwwaan ta'uun irra jiru akka yaadutti hundumti keenya akka saba tokkootti waan kana isinirraa barannee gochuun irra jiraan jedha. So waan kanaaf ergaa maalii dabarsita namooti warri kaan akka dhaga'anii nama biyyaan baa keessa jiran as Ameerikaa keessa duwwaatu ta'e warri Eurooppii jiranis Afrikaa keessa jiranis saba isaanii akka isaan qaqqabuu danda'aniif. Gaaffii guddaadha, gaaffii jabaadhas, gaaffii gaafattee haa ta'u iyyuu malee akkuma sila jedhe wanti kun fedhii gaafata. Waan akkasii yeroo gootu fedhii namootaa dhuunfaa fedhii dhuunfaa gaafata jechuudha. Namni fedhii qabu karaan dhabu waa hojjechuudhaaf. Akkuma beeknu immoo dubartoonni olitti dhufuun keessumaa karaa dubartootaa yoo nan kaase dubartoonni waan hundumaaf humna. An akka kanatti ni ilaala miti nuti humna mana keessaa kaasnee yoo ilaalle waldaa keenyaaf illee humna hawaasa keenyaaf illee humna taana karaa hundumaa dubartoonni humna waa tokkoof jechuudha. Kanaaf olitti dhufanii olii wajjin ta'anii amma waldoota baay'eetu jira addunyaa kanarra waldaanumti Oromoo Noorth Amerikaa kana keessa baay'eetu jira. Isaanumtiyyuu akkuma dubartiitti olitti dhufanii waa tokko yoo hin goone jedhani ani shakkiin qabu akka isaan waa godhan. Maaliif dubartoonni yeroo olitti dhufanii humnaan waa hojjetu jaboodhaa of kennoodha gatii ta'anii fi waa tokko hojjetu. Kanaaf dhaamsa maalii qabda dubartoota kanaaf isa jedhuu fi dhaamsa guddaan an qabu lafuma jirtanitti ka'aa waa godhaan jedhaan. Ka'anii waa gochuun waa geeddara waan ta'eef. Yoo namni ka'ee waa tokko godhee yoo dubartoota akka dubartoota kiristaanotaatti walitti dhufanii hojjechuu iyyuu baatanii waanuma danda'anii tokko haa godhan. Waa gochuu maaliif rakkinni biyya keenya keessa jiru baay'ee waan ta'eef gadi ba'uun isaanii barbaachisaadha. Dubartoonni yoo gadi ba'an dhugaadhumatti ani isa kana dhaamsi guddaan an dubartootaaf kennu iyyuu I think nu ga'e fakkaata taa'umsi kun nu ga'u laata. Kanarratti immoo gidduutti si kutee shuma isumatti itti fufta. Yeroo baay'ee maaliif hin baatanii yeroo jettu sababa si tarreessu jireenya biyya kanaa hojii waan hedduu garuu hawwiin haadha ijoolleeti. Hawwiin nama piroofeshinaaliidhaan hojjettuudha. Hawwiin waan hedduu keessas qooda fudhatti. Waan keessaa haftee hin jirtu. Sana jechuun hawwiin yeroo hin qabdu. Garuu waan itti amantu tokko inuma yeroo barbaaddaaf yoo dhimmite jechuudha. Wanta saba kee caalu immoo jiranatti fakkaatu keessattuu uummata Oromoof. Sababni isaa nu jireenyi nu ta'ee biyyaan baa kana keessatti haa jiraannu malee walakkaan keenya achi jira. Yeroo hundumaa waa'ee isaanii dhimmaa haasaa oolla. Garuu haasaan sun immoo bu'aa waan hin qabnee fi hojiidhaan agarsiisuuf namoonni akka kee kun yeroo isaanii kennanii hojjetaa jiru jechuudha. So sababni inni tarreeffamu sun gatii dhabaa deema. Kanaaf mee hawwiin yoo akkamitti maaneejii gootee kana gochaa jirti inni kaanis kanarraa maal barachuu danda'a? Wanni kun namni garaa garaa argite akkatti namni nama ta'e yeroo jiraatu amalli keenya adda addaa bifni keenya adda addaa akkaataa nuti itti waa goonullee adda addaa. Hawwiin biiziidha yoo jette dhugaadhumaan baay'ee biiziidha. Hojiin kosaa 8 hojjedheen galaa ijoollee 3 qaba. Waldaan keessan tajaajila waldaa koo keessattis wantaan godhu waan hedduutu jira. Inni kunis itti dabala. Isarras immoo darbe kan biraanis immoo akkuma kana jira. Waan baay'eetu jira. Egaa namni ofuma kennuudha waan inni barbaachisu waan amane tokkotti of kennuudha. Inni kaan garuu fedhiidha. An dhuguman isiniin jedha akka ilaalcha kootiitti
namni yoo fedhii qabaate malee waan akkasii gochuu hin danda'u. Garuu yoo fedhii qabaate wanti isa dhoowwu hin jiru. Akkamittiin hin hojjedhaa isa jedhu yeroo hin qabnu isa jedhu yeroo hin qabnu hundumti keenya yeroo hin qabdu ta'e garuu ji'a sadii tal tokko gadi ba'anii wajjin kadhachuuf yeroon hin dhiboodheedhuma yaada. Walgahii yeroo waamnu walgahii irratti argamuun inuma danda'ama. Egaa isaan bakka isaanii bu'ee dubbachuun xiqqoo ishee rakkisaadha miti bakka namaa bu'anii dubbachuun rakkisaadha namni waan mataa isaati ilaalcha mataa isaati akkaataatti waa tokko godhu qaba waan ta'eef iddoo namaa bu'ee dubbachuu hin danda'u garuu amma danda'ametti garuu fedhiin akka isaan keessatti bu'uuf sagalee waaqayyoo keessaa waa tokko na yaadachiise jechi atamminaan jette Yaaqoob boqonnaa lama natti fakkaata lakkoofsa 14 kaasee maal jedha jiruuni wanti nuti hojjennu amma fakkeenyaaf namni tokko hiyyeessa ta'ee gara kee dhufee wayyaatti laachuu dhiistee callistee moo geggeessitee jedha gatiin qabu hojiin kee waan ati dubbattu yoo waan tokko hojiidhaan argisiistu ta'e gatiin qabu jedha dubbii waaqayyo. Kanaaf hojiidhaan argisiisuun irra keessumaa kiristaanonni afaaniin duwwaatu hin ta'in hojiidhaan agarsiisuun irra jira. Kadhannu saba keenyaaf kadhachuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo waan dandeenyu amma biyya keessatti wanti ta'aa jiru waa'ee karaa beelaa jechuudha. Fakkeenyaaf warra buqqaanii jiranii gidduu kana wanti nuti dhaga'aa turre dhugaadha. Baay'ee keenya irra bamalee busheera. Waa'een koreen kun horii qolitti qabne erguuf jennee biyyatti waan baay'ee yaalaa jirra. Haa ta'uyyuu malee baay'ee rakkisaadha. Waan isaan keessa waan nyaatan hin qabanii waan uffatan hin qaban at least mootummaan waa gochaafii jira karaa nyaata garuu uffata faa hin qabanii ammeedha waan uffatanii bulanii wanti mashiroodhuma walitti rukutatanii nyaatanii bulan illee hin qaban isa kana faa gargaaruu dandeessu. Egaa namoonni buqqaani baay'eedha garuu nuti wanti nuti qabnu baay'ee xiqqoodha argitee kanaaf maal gochuu danda'u dubartoonni yoo jette amma fakkeenyaaf biyya keessatti waldoota baay'eetu jira miti. Waldootuma isaanii keessatti illee maal namni wayyaa shan dhabe tokko yoo laate maal ta'a? Wayyaa tokko yoo laate dubartoonni kun walitti dhufanii wayyaama kana namarraa guyyaa tokko adda kaafatanii wayyaa buusaa jedhanii walitti qabanii maal ta'a yoo geessanii fi obboloota isaanii gargaaran saba keenya kan qullaa bulaa jiru keessuma haadhotiin ijoollee daa'ima fa'aa qabantu muka jala rafaa jira waan ta'eef isa kanaaf waan aadaa kee itti barumatu nurra jira amma nu yeroo baay'ee warruma adiitu dhufee biyya keenya gargaare waan hundumaa nuuf godhaa ture miti namarraa eeggachuu malee ofii keenya kan hojjechuu badaa amma ittiin barre amma isumatu rakkina guddaadha malee namni keenya amma walitti dhufee namni biyya alaa jiru nama tokko biyya jiru yoo gargaare waan darumsa guddaa fiduu danda'a jireenya namaa keessatti miti garuu isuma amma isa akkamittiin amma keenya barsiisu jetti warruma biyyaa warri biyyaa namni uffata shan qabu tokko yoo kenne ammas uffata faa bakka itti geessinee kenninu jiran haalayyuu osoo laaliin uummanni keenya inni biyya jirulleen waldaa isaa keessatti of ijaaree guyyaama sanbataa uffata takkitti yoo fide mana isaati kanuma uffatiin sanumaan iyyuu gargaaruu danda'a garuu aadaa sanatu aadaa isa kana barachuu qabu. Ilaalama ittuma baraadii mul'atu fakkaata rakkataa yeroo argituutu jalqabatuma gaddituufi jettuutti barta nannasii ta'a jireenya ofii keetii jiraatta isa kaan immoo irraanfatta yeroo baas mataa isaatti iyyuu namni yeroo biyyaa waan baay'ee yaadamti yeroo biyyees waaqayyo asuma achi mana baasee achi naga'ii waan kana nu jedha sana godha kana hin godha biyya kun gargaara nama kun gargaara waan meeqa jedheetu waan meeqa toora baafatee dhufa gaafas gee dhufee jireenya keessa liixii argu xinnoo ishee amma xinnoo barbaadadha utuma asii dabalatu jechuun inni irraanfatta keessa lixxeetu jireenya isasii lixxeessa achi immoo irraanfatta achis gaa akkasuma amma waldaa dubartoota Oromoo Kiristaanaati. Sababa maqaa Kiristaana jedhu sana qabanneerra jechuudha miti waldaan kun qabatee jira. Yeroo baay'ee garuu amma akkuma sila jenne dubartoonni Oromoo Kiristaanaa yeroo bahan hin mul'atu. Namoonni tokko immoo waan akkasii kana akka waan siyaasaatti fudhatu. Akka waan amantiif siyaasan waa hubachuu dhabuutu jira. Yoo akka Kiristaanaatti waan kana keessa qoda fudhachuun akka siyaasa wayitti fakkaatutu jira. Mee kanaaf maal jetta? Egaa hubannaan nama adda addaa
Siyaasas yoo ta'e egaa waldaama keessatti jalqaba Wangeela keessa jira yaa. Wangeela keessa illee jira. Garuu wangeelli ani karaa wangeelaarraa yoo nan dubbadhe wangeelli saba kee biraan dhaabatiin jedhaan dubbisee hin beeku. Argee hin beeku. Afii kootiif jechuudha. Hunduma isaas dubbisee bira hin geenye garuu saba keenya saba ofii bira dhaabachuu wangeelli illee waan deeggaruudha. Isa beelee gargaari jedha, isa dadhabee ol qabi jedha. Kanaaf poolitikaadhaas fagaannee waan dandeenyu miti. Maaliif garuu xiyyeeffannaan keenya nuti karaa dubartoonni kiristaanota Oromoo isa dadhabee oluma kaasuudha. Olii keenyaaf illee jajjabina ta'uudha. Kanaaf poolitikaan jedhee namoonni baqatanii jiraachuu danda'u ta'an hin beeku. Yoo akkana jedhu ta'e garuu inni kun dogoggoraan jedhan. Maaliif nuti poolitikaa baay'ee qabna, poolitishaanii baay'ee qabna ala kanaa waan ta'eef kan nu dhibee jiru nama saba keenya bira dhaabbatu gargaaruu, kadhachuu, oliifillee humna ta'uu, kanaan waaqayyoon ispeeshaalii waan tokko waan inni na barsiise tokko yoo jiraate yeroo dhufne walitti dhufanii kadhatanii amantiin waldaa adda addaatu walitti dhufee kadhatamte hundumti keenya doktiriinii mataa keenyaa qabna waldaani haa ta'u iyyuu malee isa lafa kaa'aniitu gaafa iddoo sana dhufanii waaqayyoon olii wajjin kadhatanii gammadanii galu mana isaaniitti saba isaaniitiif jechuudha kan walitti nu fide saba keenya amantii doktiriinii keenya miti. Kanaaf namni isa kanarratti xiyyeeffachuu qaba jedhee yaada. Maali bu'aan koo ani maalan buusaa jira isa jedhu sana argite akka nama tokkootti akka kiristaana tokkootti ani bu'aan koo maali tarii waldaa isaanii keessatti gochaa jiru ta'a gaariidha. Waldaa koo keessatti illee namoonni waan baay'ee godhantu jiru gochaa jiru ta'a. Maybe nuttis amantii nurraa dhabuus ta'uu danda'an hin beeku. Garuu amantii guutuu nurraa qabaadhaan jedha. Maaliif baay'eetti dadhabna waan ta'eef. Wanti nuti goonu hin jiru jechuudha. Amma dandeenye yoo waa badeera jennee walitti ol jajjabeessanii ol dhaabuudha. Wanta tokko wanta ani baradhu hawaasa kana keessatti namni keenya baay'ee emooshinaalii kana amma nuun kanachi nu baasee kan kunoo asiin illee nu ga'ee jiru gaafa sanaa namoonni maqaa keenya kennanii lakkisaa isin iddoon nun gatinaa nun dhiisinaa iddoo kanatti nu qabdanii kun nuuf baay'ee dhuguma amilee dubartoonni qabani gaafa sana al tokko taa'ee na yaada jechoota namoonni jedhanii wajjin illee sammuu koo keessa gurra koo keessa kan deemutu jira waan baay'eedha like dubartoonni kuni obboloonni keenya kun like waan guddaa qabu amilee guddaatu keessa jira. Garuu amilee kana ammoo hin darbe fakkaata xinnoo ishee gadi qabbanaa'eera. Innaa miirri urban driven miira keenya saal tokko ol kaasee gadi buusuu kana ta'u isa Oromoon xinnoo ishee amma sarara ceeneen jedhaan maaliif kan nu rakkisaa jiru. Komitmentii sana waan tokko yommuu sanattu Baay'uma sana bu'ee maraatti maal jedhee walitti fiigee garuu saxxinnoo ishee immoo qabbanaa yeroo deemu immoo inni callisa duukaa garuu rakkinichi ammayyuu achuma jira dhaabbanne kanaaf kun namuma hundumaaf dubartoota kiristaanota Oromoo hundumaaf duwwaaf itoo hin ta'in namoota hundumaaf iyyuu ofirra gadi teenyee of gaafachuu qabna akka sabaatti illee jedhee namanaa ofirra gaafannee komitmentiin keenya maali egereen Oromoo maal isa jedhu olii wajjin dhufee gaafachuu qaba garuu qorannoo jabaan irratti ta'uu qaba isa kanarratti isa kana hawaasa Oromoodhaaf yookiin immoo osaadhaaf dhiisna. Yeroo jalqaba irratti beeksifnu waan jennee qabna ijaaramuun dubartootaa bu'aan inni qabu maali? Egaa kun waan dubartoonni Oromoo akka kiristaanaattis haa ta'u akka kan biraatti akkuma dubartoota Oromoo kan komitiin keenyas jira akkasittis kan ijaaramanii bu'aa baay'ee kan buusan jiru. Ati waldaa kee keessattis waan qooda fudhattuu qabda. Iddoo adda addaa keessattis waldaa kana qofa osoo hin ta'in akka tola ooltummaadhaan waan baay'ee hojjechaa jirta. Bu'aan ati keessatti argitu maali? Keessattummaa waldaa keessatti akka dubartoota Oromootti yeroo qooda fudhattu ijoollee dubartoota ijoollee durbaa guddataa jirtuu fi fakkeenya akkamii ta'a? Isaaniif immoo bu'aa maalii qaba itti yaadameeti? Baay'ee fayyaa ta'e dubartoonni walitti qabamuun bu'aan isaa baay'ee guddaadha akka ilaalcha kootiitti
akkuma silallee xinnoo jalqabeen ture dubartoonni humna siniin jedheen ture humna nuun waldaa keenya keessatti amma fakkeenyaaf yoo nan fudhadhe dhugaadhumatti waan guddaa hojjetu dubartoonni waldaa keessan keessattis akkasuma jedheen amana waan adda addaa ituu dubartoonni hin jiran ta'e al tokko maaltu ta'a laata isa jedhu gaaffii guddaadha inni kun dubartoonni aamilee guddaadhaan hojjetu of kennu of hin ilaallatanii argitee of hin ilaallannaa gaafa hojjennu marratti waan hundumaa keessatti qooda fudhatanii hojjetu haa ta'uyyuu malee kan dubartootaa baay'ee mul'atu. Inni kun hin aadeffamu jechuudha. Kanaaf dubartoonni olitti yoo dhufanii waa geeddaruu hawaasuma keenyallee geeddaruu danda'u jedhee yaada amma Waaqayyo faqatu waggaa kana keessa hawaasa Oromoo keessatti illee dubartoonni nama baay'eetu filatamee jira. Oromoo kana hundumaanitti nu yaasu jennee amanna. Kanaaf dubartoonni waan guddaa hojjetu olitti dhufuun isaanii humna hawaasa isaaniif humna ta'uu danda'u akkuma mana isaaniif humna ta'an akkuma waldaa isaaniitiif humna ta'ani yoo gadi ba'an yoo karaa tola ooltummaa irrattis haa ta'u karaa biraas yeroo hojjetanii humna guddaa ta'u jedheen amana geeddarumsa fidu jedheen amana maaliif of kennu waan ta'eef of hin ilaallatanii waan hundumaa irratti immoo koomitmentii jabaa qabu waan ta'eef dubartoonni konsistensi isaanis baay'ee jabaadha waan qabnaan gadi dhiisanii koree tokko keessa taa'uun jabaadha kanaaf geeddarumsa fidu jedhee yaada lafa dubartiin hin jirre waa hin tolaare anoon beeku ga'anii warri dhiiraa nutti haimanii isa kana ga'anii beeku dubartoonni yoo keessa hin jiran ta'e waan bareedu natti hin fakkaatu kanaaf dubartoonni walitti dhufuun isaanii mana isaaniitiif akkuma jabina ta'anii hawaasa isaaniif illee waldaa isaaniif illee jabina waan ta'anii fi jabaatanii hojjechuu qabu gadi ba'uu qabu jedheen itti amanaani karaa fakkeenya isa ta'anii isa jetteef immoo egaa ijoolleen intalli kee ammas irraa waan baay'ee baratteetti jedhee yaada. Kanaaf yankoos numa narraa baratti jedhee yaada ijoolleellee waldaa keessatti yeroo barsiisnu amma danda'ame egaa waanuma danda'e namni waan waaqayyo keessa isaa kaa'ee hubannaa waaqayyo kenneef namni waa tokko numa godha waan ta'eef isa kana ittuma fufuu qabna jedhee yaada akka laalcha kootiitti. Dhugaa baay'ee gaariidha. Akkuma the other way animmoo garuu kan biraatti siin jedha. Dubartii jabduu booda abbaa manaa jabaatu jira. Innoo isaan geeddare. Attamii mana keessaa jechuun yeroo itti baatee waan kana fa'aa gootu yeroo baay'ee alatti hin dabarsita furshuu miti. Abbaan manaa kee akkamitti bira dhaabatee si jajjabeessamu. Dubartooti keenya baay'een isaanii rakkina saafaa ta'uu danda'a mana keessa kan isaan bahuu dandeenyee fi mana keessaa mana egaa waaqayyo na eebbiseera karaa isaati. Karaa kana rakkoon qabnu baay'eedhuma dhugaa waaqayyoon baay'ee waan galateeffadhu karaa maatii kootii fi abbaan manaa koo yeroo hundumaa na wajjin jira. Egaa ijoolleen qaba ijoollee yoo mana hin jiraanne inni mana jiraachuu qaba yoo inni mana hin jiraanne ani mana jiraachuu qaba. Yeroo baay'ee ol geedhaaf hin baana waan adda addaa hojjechuudhaaf innis karaa isaa fiigaa innis karaa koonaan fiigaa. Haa ta'uyyuu malee baay'ee jabina guyyaa tokko waan nan godha jedhu na dura dhaabbatee hin beeku. Kanaaf galata guddaa qabda abbaa manaa akka innis waan hedduu keessatti waan qooda fudhataa jirutu jira. Innis waan humanitarianii baay'ee keessatti biyya sana gargaaruu fi kanaaf roobsanis karuma kanaan baga hawwii gargaartee gabura dhaabbattee atis jabaadhu jechuun barbaanna. Gara waldaa dubartoota Oromootaan si deebisaa gaama gara xumuraa gaa jirra. Waggaa 3 ta'e. Waggaa 3 keessatti akkuma ati jettee koreen jabaatee ammuma danda'ee hojjetee as ga'eera. Amma maalirra jira gara fuulduraatti kaayyoon isin qabdan maali? Lalisoof talileen fa'ammoo itti dabaluu danda'u gaaffii kan biraa yoo qabaatan. Akkasuma kaayyoo gara fuulduraatti kaayyoo keessa yaa. Biyyatti illee. Kaayyoon nuti qabnu kaayyoon kan koree kanaa duwwaa miti kaayyoon siluma lafa taa'e yookiin dubartootuma guutummaadhaan kaayyoon keenya kana jennee waan barreeffannee seeraan qabannetu jira.
amma akka biyya kana keessatti registered akka non profit taanee galmeeffamnee jirra. Inni kun hojiin isaa jalqabeera jechuudha. Seeraan beekamnee jira biyya kana keessatti. Itti fufnee dhuma hojjechuudha. Gawaa biyya keenya gargaaruu olii keenyaaf amilee ta'uu isa jedhu keessumaa immoo gara biyyaatti damee ijaaruu yoo danda'ameef warri nu fakkaatan warri ofii isaaniitti amanan like annan hojjedha jedhanii of kennan yoo jiraataniif kanuma keessa dhaamsa dabarsuun barbaada kan quunnamanii fi isa kanatu nu rakkise yeroo baay'ee waa tokko biyyatti yoo gochuuf jennu damee hin qabnu biyyaa waan ta'eef baay'ee rakkisaadha biyya sana keessatti nama argachuun yookiin waa tokko gochuun baay'ee rakkoo gatii ta'eef damee biraa iddoo sanatti illeetu danda'amee dhaabuudhaaf baay'ee irratti hojjechaa jirra. Isa kanarratti namoonni nu gargaaran illee yoo jiraatanii akkuma sila jedhee namni fedhii isaa qabu namni hawwii akkasii nan hojjedha kun hawwii malee ta'u yookiin immoo fedhii garaa keessaa ta'uu qaba. Dhuguma an akka kiristaanaatti waan sagalee waaqayyoo naan jedhu kana iddoodhaan nan ga'a. Isa dadhabe ol nan qaba, isa beela'e nan kaasa, isa gadi qabame hacuucame immoo jabinan ta'aaf jedhee namni itti amanu yoo jiraate karuma kanallee akka isaan nu quunnamanii fi dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Egaa damee biraa biyyatti dhaabuudhaaf warri asiis gaafa biyyatti waa hojjechuu barbaannu ol quunnamnee karaa kan akka hojjennuuf isarratti baay'isni gadi fageessanii hojjechaa hojii isaa jalqabnee jirra. Social media irraa websaayitii qabdu miti? Feesbuukii qabna ammaa fi websaayitiis qabaachuun keenya hin oolu jennee abdanna gara fuulduraatti akkuma argitan egaa nuun dubartoonni iddoo kana koree kana keessa hojjetnu waan adda addaa illee hin hojjetu karaa waldaa isaaniis haa ta'u karaa adda addaa amma nuuf danda'ame garuu waan nu danda'ame yaalaa jirra garuu kadhannaa guddaa barbaadna waaqayyoon nuuf kadhadhaa warri kanarratti kana dhaggeeffattan kadhannaa barbaannaa jajjabina barbaannaa nama nu jajjabeessu illee barbaannaa karaa dandeenye garuu gara fuulduraatti cuma fufnee waan kana iddoodhaan ga'uudhaaf rakkinni biyya keenya yoo ta'e ganaa fagoo jirra waan ta'eef waaqayyoon irratti kadhachuun barbaachisaadha. Baay'ee hedduu gaarii hawwii gaaffii keenya gara xumuraatti fidaa jirra. Waldaan kunis mul'ata isaa inni qabu nutti himteetta. Gaafa jalqabaa waldaan kun dhaabbatu sababni inni dhaabbatee fi barattoota keenya uummata keenyatu hedduu du'aa miidhamaa mada'aa ture. Amma achirraa iddoo biraa jirra. Garuu sana jechuun rakkoon dhaabbatee jechuu miti. Rakkoon saba sanaa bishaan qulqulluu dhabuurraa bakka mana fayyaa dhabuurraa waan hedduu kan himuu dandeessu jira. Kanaaf tarii waan hojjetuutu waldaan kun jijjiirama malee waan kaayyoon dhaabbateef inumatti fufaa jechuudha. Dhumarratti ati ergaan dabarsitu yookaan waan kanatu hafee waa jechuun barbaada isa jettuu fi akka ergaa kee dabarsitu carraan si kennina yoo isin gaaffii qabdan ta'e waan hafee. Kana jabaadhu baay'ee hojii gaarii jechaa jirtu waaqayyo sinaa gargaaru. Mee ada kee dhumarratti waan jettu Baay'isaa fayyaa ta'a. Dhaamsanii dabarsu tokkoffaa kadhannaan nu gargaaraan jedha namootaani. Yoo dandeessan immoo kottaa gaafa walgahii waamnu warri magaalaa rakkoo keessa jiranii akka isaan dhufanii nu wajjin qooda fudhatanii fi ni gaafanna. Isa kanaaf kadhannaan baay'ee barbaachisaadha. Kadhannaan waa geeddaraa, kadhannaan namaaf humnaa jabina waan ta'eef akka namoonni kadhannaadhaan nu gargaaraniif isa kanan isaaniin gaafachuu barbaada. Irratti immoo kottaa qooda fudhadhaa. Qooda fudhadhaa. Achumatti fagootti nu baqatinaati kottaa. Olii wajjin yoo taane bareennaa olii wajjin biyya keenya gargaaruu dandeenya. Saba rakkate, saba hidhamu, saba rakkinni biyya keenyaa baay'ee waan ta'eef olii wajjin yoo taane waan tokko goona. Isa jedhu itti amanna waan ta'eef kottaa nu gargaara waaqayyoon nu kadhadhaan jedha. Isinis immoo jabaadhaa baay'een gammadaa akka kanatti showuu kana jalqabu keessanii fi yeroo baay'ee aanne wajjiniin danaasaa hawwii garaa kee keessa jiru waa tokko jira naaffaa wayiin jiru waan akkasii karaa baay'ee dudduuba jirra waan ta'eef jabaadhaan isiniin jedha. Waaqayyoon isinii kadhadhaa. Isinillee lafa dhaabattanii jabaattanii kana caalaa guddattanii guddinni keessan dagaagee waaqayyo isin dagaagsee isin arguun barbaada. Baay'ee hawwii
waamicha keenya kabajjee waan gaarii sabni keenya dhaga'uu qabu kana yeroo kee fudhattee as dhuftee inni wajjin hirmaachuu keetiif hedduu si galateeffanna. Jajjabina immoo shoo kanaaf nuu kennaa turtee fi akka hamileelleen nama baay'ee haasofna akka hamileelleen godhadhee gara kana dhufuus ati baay'ee taphatteetti jechuun danda'a. Kanaaf nus nama baay'ee si kabajnu hawaasa kana keessatti waan jajjabaa hojjetan dubartoonni akka kee kuni isirraa akka baratan inni kaanis immoo argee waan gochuu barbaadu. Namni amma hawaasa keenya keessatti kan dhabne fakkeenya dhabne. Shoo kanayyuu akkuma ati jette inaaffaadhaan itti galle xiqiidhaan waan hin qabneef jechuudha. Kanaaf wanti hin danda'amne hin jiru. Sabni keenya saba eenyurraayyuu gadii miti. Waan gochuu dandeenyu baay'eetu jira. Dubartoota fakkeenya ta'anillee baay'eetu jiru. Si dabalatee kanaaf baay'ee gammannaa baay'ee si jaallannaa bikootti jabaadhaa nus amma dandeenyutti. Isinitti deddeebi'uun keenya hin oolu jechuudha. Kun jalqaba keeti malee inumatti fufaa interviiyuu miti. Egaa kanumaan daawwattoota keenyaa sagantaa har'aaf isin qopheessine kanumaan xumurraa bakkuma jirtanitti fayyaa taasiniin jecha yaada qabdan sagantaa irratti illee mari'adhaa nuu fidaa jettan yoo jiraate ammas ergaa keessan nu ergurraa dubattiin jedhinaa jenna kanumaan fayyaa taasiniin jenna. Oromo's